Sirra jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyya arraan tanaatiifis immoo seenaa fi qophii ajaa'ibsiisoo ta'e tokko waliin qabanneeti isinitti dhiyaana. Qophiiwwanoota keenya kanaan duraanis immoo biyyoonni adda addaa akkuma seenaa adda addaa qabaniin waan adda addaatiin beekaman. Guyyaa arraan tanaa immoo waa'ee seenaa magaalaa guddoo biyyoota garaagaraa irraa kan taate Afrikaa Kibbaa waan isiin taate waliin ilaalla. Magaalli Afrikaa Kibbaa keessatti beekamtuu kan taate kami? Afrikaa Kibbaa magaalota meeqaan beekumtii guddaa qabdi? Seenaan Afrikaa Kibbaatiin beekamtuu fi akkasuma waa'ee Afrikaa Kibbaatirraa maal beekta? Seenaa biyyoonni hundinuu garaagaraati qaban. Afrikaa Kibbaa jechuun biyya magaalaa sadiin beekumtii guddaa qabdudha. Magaalaan jalqabaa Viktooriyaan immoo bakka bulchiinsaatii fi ammoo mootummaan biyyattii akka ta'uudhaan beekamudha. Magaalonni kunneen immoo magaalaa lama kanneen hafan immoo magaalaan tokkoffaan immoo ta'uun kan jedhamu immoo bakka warreen seeraatii fi akkasumas kan seera baasan keessatti argamanidha. Magaalaan isaanii immoo inni sadaffaan kanneen achi keessatti argaman keessarraayis magaalaan Keep Town kan qubatan qaama seeraa hiikuu fi akkasumas kanneen seera hojjetanidha. Magaalli sadaffaadhaa immoo Biloofen bakka namoonni heeraa fi seera adda addaatiin jiraatan Biloofen keessatti galaniitis kan argamanidha. Magaalonni biyyoota kanaatiin beekaman Afrikaan Kibbaa afaan hojii isheedhaa immoo afaan 11 qabdi. Sababa hawaasaatii fi waldhabdee hawaasaa gidduutti mudateen afaan 11 kan keessatti argamudha. Afaan 11ffaa kana keessaa immoo afaan Faaruudhaa afaan 5tu kan argamudha. Afaan 5 kana keessaa immoo afaan jalqabaa irratti ittiin beekaman afaan Hoosaa kan jedhamu afaan isaanii keessaa isa tokko. Kana itti aansuudhaan immoo Seetaatoo kan jedhamuunis itti aanuudhaan afaan kana keessatti kan hojjetudha. Faaruu itti aanuudhaan afaan sadaffaa immoo afaan Sululuu jedhamuudhaan Afrikaa Kibbaa keessatti akkaan dubbatama. Afaan afuraffaan immoo afaan Afrikaa kan jedhamuun dubbatani. Kana itti aansee immoo afaan shanaffaan Afrikaa Kibbaa keessatti beekamu afaan Ingiliffaati. Afaan shanan kun immoo afaan faaruu biyyattiin san ittiin faarfattuu fi biyyi san ittiin beekumtii guddaadhaas ittiin qabaattee ittiin beekamtu keessaa isaan tokko. Kana qofaa miti. Afrikaan Kibbaa seenaan isiidhaa seenaa ajaa'ibsiisaa kan ta'edha. Afrikaan Kibbaa biyyoota sadiin marfamtee kan argamtu yoo taatus garuutu immoo Afrikaan Kibbaa seenaa hamaadhaa fi kanneen ajaa'ibsiisoo ta'anitu jira. Magaalaa taa'us keessatti yeroo duraatiif onnee namaa irraa baasanii onnee nama biraatti kaa'uudhaan hospitaalatti yeroo jalqabaatiif achi keessatti kan milkaa'inaan xumurame ture. Afrikaa Kibbaa keessatti taateen kun kan jalqaba duraatiifis hojjetamee fi hakiimoonni garaagaraa hojjetan. Namni lammii Jarman achi keessatti immoo namni dhalaadhaa kan waggaa 26 yoonifiin du'e onnee xiyya namaa fi kanneen jechuudhaan achi keessatti naamsa guddaa dabarsiteeti turte. Kun immoo kan achi keessatti taa'ame kun immoo bara 1967tti taateen jabaan kun achi keessatti taa'ame. Dr. Charles Fernandes namni jedhamu sarjiin milkaa'ina kan kanaa kan geggeesse. Onneen kun immoo kan arjoomte dubartiin kun yoonifiin kan duute onnee xiyya namaa fi kannaa jettee ergaaniif isiin duute booda dubartiin kun immoo balaa konkolaataadhaatiin lubbuun isiidhaa darbe. Gaafa immoo isiin lubbuu isiidhaa dhabduu irraan deebi'ee onnee isii keessaa baafame kana jaarsa tokko kan waggaa 50 fi wayiitiif kaa'ame. Gaafa onnee kana isatti dabarsanii inninis guyyaa 18 qofa ooluudhaan lubbuu isaa dhabe. Irra deebi'ee immoo taateen kun immoo taatee ajaa'ibsiisaa fi Afrikaa Kibbaa ittiin beekamtuudha turedha. Kanaanis immoo garuutu namoonni hedduun immoo irra deddeebiidhaan waa'ee yaala sunii eegalaniitu turan. Afrikaa Kibbaa keessatti akka ganniidhaas haa ta'u akkasumas kanneen akka gadamsaatii fi arbeen gurguddaanii fi raammoon gurguddoon akkasuma Afrikaa Kibbaa keessatti baay'ee argamuudhaanis ni beekamti. Garuutu immoo qurxummiiwwan shaarkiinii fi akkasumas kanneen biraas ni argaman. Afrikaa Kibbaa biyyoota walabaa lamaanis marsiteetis kan argamtu. Biyyoonni hedduun ollaa isiidhaa cinaadhattis tokko lama osoo hin taane kan daangaa isaanii argaman yoo ta'an. Afrikaa Kibbaatti garuu Leesotoon guututti marsitee kan argamtudha. Leesotoon biyyattii Afrikaa Kibbaa jedhamtu guutumaan guututti isii kanaas marsitee kan harkaa qabdudha. Afrikaa Kibbaa jechuun biyyattiin kanaan kan maratanii fi Iswaatiin biyya jedhamuunis marfamtee kallattii sadiin kan marsite. Afrikaan Kibbaa albuudota hedduu qabaachuudhaan beekamti. Fakkeenyaaf albuudonni palaatiinii addunyaa irratti fayyadaman kunneen hedduun isaanii parsaniitti 90 achi keessatti argaman. Albuuda kanaa fi kanneen hedduunis isaan keessatti kan argamaniif
Afrikaan kibbaa biyya seenaan isiidhaa namoota hedduu ajaa'ibsiise. Albuudni maarseemii jedhamu immoo albuudni maagneesiimii jedhaman immoo parsantiin 80 kiiloogiraamiin isaaniitiin parsantiin 73 baaldiyyeemiidhaa fi parsantiin 45 warqii parsantiin 40 takka kan ta'u immoo addunyaadhaaf gumaachuudhaan Afrikaan kibbaa sadarkaa duraa irratti argamti. Garuutu immoo Afrikaan kibbaa meeshaalee waraanaa niwukileeraatii fi hundaas hojjechuudhaaf biyyattii yaalaa turte. Garuutu immoo yaala isaanii kanaanis sababa warra lixaatiin tarkaanfiin isaan irratti fudhamu kanaaf sodaachuudhaan kan ibtuu irraa deebi'an. Garuu meeshaaleen niwukileeraa kanaa fi hundaas hidhachuu waan sila'uu danda'aniif Ameerikaanis irra deddeebiidhaan doorsisaadhaatii turte. Meeshaan niwukileeraa barbadeessuu fi biyyoota addunyaa kana irratti keessatti hojjetaman niwukileeraa kan dandeessisan Afrikaan kibbaa qofti mataa isiitiif hojjechuu akkaaniif dandeessu kan beeksan. Har'a immoo waa'ee seenaa magaalaa Afrikaa kibbaatirraas kana sadeen isiniif dhiyeessineeti turre. Ganaafis immoo waa'ee biraatis qabadhee isiniif hin deebi'a. Kanaafuu hanga xumurchaatti kan daawwattan martinuu filatoomaan isiniin ja'a.